Daawwattoota keenya oduu gaddaamma nu ga'e qabna. Artistiin Oromoo beekamaa fi jaalatamaan Haacaaluu Hundeessaa ajjeefamuu isaa odeeffannoon amma nu ga'ee jira. Magaalaa Finfinnee naannawaa Kondoomii kan jiraatu artistii Haacaaluu Hundeessaa galgala kana akka lakkoofsa biyyattiitti sa'a 3 walakkaa irratti kan inni ajjeefame. Rasaasaan dhaamee gootichi Haacaaluu Hundeessaa kan ajjeefame yoo ta'u, eenyummaan isaa eenyuun akka ajjeefame hagammaatti wanti beekamee jiru. Akka odeeffannoo nu dhaqqabee jirutti artistii Haacaaluun yakki inni raawwate akka hin jirres ajjeechaa kanaan wal qabatee gaddi ibsamaa jirus ni mirkaneessa. Guutuu uummata Oromoo maatii fi firoottan isaa dabalatee hunda keenyaaf obsaaf jajjabinna hawwina. Artistii Haacaaluu Hundeessaaf ammoo waan jannataa kennuuf jecha egaan daawwattoota keenya haala ajjeechaa isaatii fi odeeffannoolee guutuu isaa bal'inaan yeroo biraa qabannee kan dhiyaannu ta'a. Ammaaf turtii gaarii.